Egaan guyyaa har'aa artistoonni fi ayyoonni hedduun dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed nuukileera oomishuu akka eegalus dubbateera. Hidhaan guddaa laga Abbayyaa injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatedha kan jedhe immoo xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammedidha. Naannawaa qilleensaa Itoophiyaa fi hidhichaa sirnaan kan eegu humni qilleensaa cimaan ijaarameera kan jedhan Leetanaar Jeneraal Yilmaa Mardaasaadha. Miidhaa fi bu'aan garaagaraa ilaalcha fedhe yoo qabaattes nama faayidaa biyyaa irratti deeggaruu baattullee mormii dhiyeessuurra Masrii bu'aa isaatiif jecha nuun loluu wayya jedha Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaammoo. Biyyatu ittiin qaroome rakkoof garuu harkan kennine kan jedhe immoo gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaadha. Deemuun erganoo leejoo garaa muraa hin deemna laga Awwaash ceenaa tulluu diimtuu baanaa laga kamuun ceenee gaarreen nu hinafuu booddee waan ilaallu wanti feete dhuftu kan jedhe immoo aartisti Guutuu Abarraadha. Egaan guutummaan oduu kanaa kunootiin hanga xumuraatti hordofaa. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Erga ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabarsan immoo akkas jechuudhaan dubbatu. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan yeroo dhiyootti gabbisa nuukileeraa tajaajila nagaaf oolu kan eegaltu ta'uun himani. Ministeerri muummee Abiy haasaa eebba hidha haaromsaa irratti taasisaniin gabbisni nuukileeraa tajaajila nagaaf oolu Itoophiyaan jalqabdu hidha haaromsaan kan walgitu ta'uu dubbatanii. Itoophiyaan bara dhufu pirojektoota gurguddoo haaraa akka jalqabdu kan eeran ministeerri muummee Abiy kanneen xumurtee eebbisuuf jirtus akka jiran ibsaniiru. Itti aansuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed akkas jechuudhaan dubbataniiru. Hidhaa guddaan laga Abbayyaa injifannoo waloo uummanni Itoophiyaa gamtaadhaan gonfatedha. Bu'aa dinagdeerraa argamu qofa osoo hin taane mallattoo tokkummaa fi aadaa walitti dhufeenyaa ta'uu irratti gahee inni qabus olaanaadha. Injifannoon kun akka itti fufinsa qabaatuuf garuu seenessi isaa hawwii nama dhuunfaa sabboonummaa daangaa akkasumas walqoqqoodinsa garee kamiinuu akka hin sakaalamne of eeggannoo gochuun murteessaadha. Hidhaan kun faayidaa dinagdee argamsiisuu danda'us ta'ee bu'aan akka mallattoo tokkummaatti ibsuu danda'a. Akka dhugoomuu fi Itoophiyaan waraana gamaa gamanaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jirus dibbee waraanaa qaama kamiyyuu dhaabsisuu fi nageenya ishee mirkaneessuu danda'uu qabdi. Amma lolli iddoo garaagaraatti gaggeeffamu hin dhaabbatinitti bu'aan hidhaa kanarraa argamu mirkanaa'uu hin danda'u. Waraanni lubbuu ilmaan namaa qofa osoo hin taane qabeenya biyyattiis investimentii hidhaa sanarratti of duraa hojjetamuuf jirus danquu fi gaaga'ama naannoottis fiduuni guddina waraanaa annisaa magariisaatis gufachiisus akka danda'us irraanfachuun hin barbaachisu jedha. Uummanni Itoophiyaa baga gammaddan jedha xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed. Itti aansuudhaan immoo naannawaa qilleensaa Itoophiyaa fi hidhichaa sirnaan kan eegu humni qilleensaa cimaan ijaarameera kan jedhan Leetanaar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Birmadummaa naannawaa qilleensaa Itoophiyaa fi hidha haaromsaa sirnaan kabachiisuu kan danda'u humni qilleensaa cimaan ijaarameera jedhan ajajaan olaanaa humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa. Leetanaar Jeneraal Yilmaa Mardaasaan eebbifamuu hidhichaa ilaalchisee ergaa dabarsaniin misraachoo ol keensaa Itoophiyaa fi ashaaraa Itoophiyaanotaa hunda kan ta'e hidhaan guddicha haaromsa Itoophiyaa eebbifamuu isaatti baga gammaddan jedhani. Humni qilleensaa Itoophiyaa erga ijaarsi pirojektichaa eegalee kaasee nageenya qilleensaa naannawichaa haala amansiisaa ta'een eegaa jiraachuu ibsanii. Humni qilleensaa nageenya naannawichaa sirna kabachiisuu danda'u ijaaramuu dubbatanii. Itti dabaluudhaan immoo Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa miidhaa fi bu'aan garaagaraa ilaalcha fedhe yoo qabaattes nama faayidaa biyyaa irratti deeggaruu baattullee mormii dhiyeessuurra Masrii bu'aa isaatiif jecha nuun lolu wayya jedham Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa. Itti aansuudhaan immoo gaazexeessaan Bosonaa Dheeressaa akkas jedham. Biyyattuuttiin qaroome rakkoof garuu harkan kennine dhaloonni kun seenaa waloomaan milkeesse keessaa hidha haaromsa Itoophiyaa gumaata labatni itti aanu walirraa fuudhee ittiin boonaa jiraatudha. Hundi carroome seenaa hin hojjetu seenaan hojjetame immoo darbee jiraatam. Baga waloomaan milkeessine bagarra aanne kunis ni milkeessum. Deemuun erganoo leejoo garaa muraa hin deemna laga Awwaash ceenaa tulluu diimtuu baanaa laga kamuun ceenee gaarreen nu hinafuu booddee waan ilaallu wanti feete dhuftu kan jedhe immoo aartisti Guutuu Abarraadha.